بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن dhaggeeffattoota keenya kakayriidha. ما شاء الله baga nagaan dhuftanii dhihaadhaa wal dhiheessaa isiniin jedha. insha Allah har'a namni nuti barachuu deemnu yoo rabbiin aalamaa fedhe nama janaaza isaa rabbiin awwaale subhaanahu wa ta'ala. nama janaazni isaa dhabame ka maqaan isaa asim binu sabitti jedhamu sahaabdicha nabii kennaa guddicha beekamaa isarraa isinii dubbachuu jiraadha. daqiiqaa gabaabduu keessatti yeroo waan geettee seenaa isaa guutuu irraa haasa'uun seewu homa gabaabduu takkan irraa isinii hima duuba. عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وجعله جنة الفردوس مأواه. صحابة النبي كينا قد جبه كمالا والرقاف دولا أهدي كيسة تقهي قد تبته قاف دولا أهدي مشركني قريشي مكة ولي قلني دبرتي اللي فرأتني ilmaan اللي فرأتني bifa jaarsaa jaartitiin bifa adda addaatiin bifa maraan kurfaayanii dhufan. achi keessatti faamilii tokko maatii tokko guutuu namni dhabamsiise isa. obboleewwan agartee akka isaan jiranitti dhabamsiise, abbaallee waliin dhabamsiise. haati ijoollee sanii nazrii goote, qodhaa goote. maal jechuu irratti qabaattuu warra makkaa beekamtu waan jette, ani fayyaan argadhu nagahan argadhu ijoollee tiyya dhabee jaarsa kiyya dhabee yoo mataa aasimii buqqee isaa irraa murtanii naa fiddanii buqqee isaa tana keessaa fuutanii isii tanaan farshoo dhugee weelkaa godhadhee farshoo ittiin dhuge malee abadan fayyaan naaf hin jirtuu jette haga addunyaa kana gubbaa jiru. nama akkas dalagee mataa aasim binu saabit muree weelkaa mataa isaa surrii isaa keessaa baasee naa fidee weelkaa godhadhee burcuqqoo godhadhee kubbaayyaa godhadhee ka namni shaayii ittiin dhugu ka namni agartee ka buna ittiin dhugu san godhee farshoo ittiin dhugutti fayyaan naaf hin jirtuu jette. nama akkaynaa dalageef immootu ani gaala 100 kennaa jette qabaattu warra makkaati. yaa subhaanallah. eessatti haa ba'ure aasim binu saabit? akkamitti haa jiraatu dachii tana gubbaa? wal dorgome duuba agartee shabaabban warra makkaa aasim binu saabit ajjeesanii sammuu isaa fuudhanii isii geessanii gaala san fudhatuudhaaf hawwiin agartee kaa warra shabaabban gaafasanii guutuun kana ta'e argame. akkamiin agartee mataa isaa mataa aasim binu saabit muranii itti gahuun akka dandahamu dhageeffadhaa duuba guyyaan fiduu deema. yaa subhaanallah. gaafa san waraanni adda galee achi booda nabiin kenna agartee kaa nama jahaa filee gara biraatti ergee warra jahan kana keessatti mataan aasim binu saabit riwaayaan achii ol lakkooftellee ni jirti. akka kanaan ka'anii deeman duuba. wayta deeman ganda tokko keessa waytii isaan dabran warri ganda sanii jarri tun sahaabaa nabi muhammad tahuu beekan. beeynan nama darba beeku ka akkaan darbachuu beeku ka akkaan xiyya alaamuu beeku ka akkaan eboo darbachuu beeku nama 100 itti filan nama jahaa kanatti. jara tana agartee marsaa jedhan. warri 100 kun dhufanii marsan. wayta marsan hogganaan isaanii eenyu aasim binu saabit ka mataan isaa akka muramu kuffaarri zabana sanii mushrikni zabana sanii itti walii gale san. wayta marsan agartee gaaratti jalaa ol baqataniiti itti marsanii harka kennadhaa jedhaniin.
namni agartee isaa waliin jiru tokko Khubayb binu Adiy radiyallahu anhu wa ardaahu harka kennadhaa jennaan sahaabaan wal mimil'atte gamaa gamana nama haganaatiin loluu hin dandeenyu harkaa kennannu. Aasim waan jedhe waan naa baallamame ni beeytaniimi akka niitiin warra Makkaa buqqee kiyya agartee buqqee surrii kiyyaatiin agartee ka weelkaa godhattee farshoo ittiin na dhuguudhaaf ahadii ummataa seente ni beeytaniimi ni beeyna an harkan kennadhu kaafira agartee amanee ahadii isaanii amanee ummata mushrikaa amanee harkan kennadhu jedhe an harkan kennadhu jedhe. Waraanni isaan marse immoo waan jedheen isin nama haganaatii nuun loluu hin dandeettanii nu warra darba beeku isinitti nu filanii kanaafuu agartee nu'ii kanaan loluu hin dandeettanii harka kennadhaa jedhaniin isin hin tuynu rakkoo tokko isinirra hin geessinu waan takka isin hin goonu harka kennadhaa jedhanii rakkoo takkaan maletti jennaan Aasim ni dide. Aasim ni dide isaan waliin namni lamaallee ni dide namni sadii immoo harkaa kennannu jechaa jala seenanii tokko Khubayb binu Adiyyiiti warra harka kennaterra osoma isaan akkanatti wallaalaan agartee ka Aasim gabbaafatee xiyya isaa lolatti seene waan jedhe waytii lolatti seenu yaa rabbi wanni na yaachisu agartee ka diinii kan keeti diiniin kan kee ol tahun na yaachisa malee duuti tiyya na yaachiftu yaa rabbi wanni na biratti qaaliidha wanni na biratti guddaadha wanni lubbuu kiyyara na biratti ulfaataadha diinii keeti yaa rabbi an siif jechaan lola siif jechaan bahe siif jecha aduwwii kana horadhe yaa rabbii kiyya qaama kiyya agartee ummata kaafirtoota harkaan hin qabsiisin jedhe dhagahaa du'aayii inni kadhate akkatti rabbiileen isaa qaybaluu hedu maal jedhe yaa rabbi agartee awwani na yaachisaa lubbuutii yaa miti diinii keeti immootuu waan naa baallamame ni beeytaa yaa rabbi qaama kiyya kaafira harkaan hin qabsiisin jedhe duuba Allahu akbar duuba rabbi isarraa haa jaalatu rabbii isaatiin akkana jedhee eega rabbi kadhatee booda rabbi isa haa milkeessu innu warruma milkiiti afwan ikwani duuba waan jedhe Aasim yaa rabbi wanni na yaachisaa agartee qaama kiyyaa mitii jedhe maaliree jennaan agartee diinii keettu na yaachisaa jedhe yaa rabbi diinii kan kee kanaaf yaaddawa malee qaamni kiyya na yaachisu immootu akka kaafirri harkaan nan qabanne yaa rabbi jedheen an diinii keetiif yaadda yaa kaafira narraa dhoorgi jedheen akka inni boqqee tiyya muree farshoo ittiin hin dhuyne qaama kiyyaan akka inni hin taphanne hagana jedhee tiyya isaa galluqqifateetii lolatti seene lolatti seennan inni ni ajjeefame isaan waliin namni lamaa ni ajjeefame namni sadii harka kennatan wayita harka kennatan yeroo duraa keessatti isin hin tuynu rakkoo tokko isinirra hin geessinu jedhaniin wayita jarri harka kennatan agartee gadi bu'an harka walitti hidhu seenan achumaa ka afraffaallee waan jedhe hogganaan keenna taraa duraatu ahadii kaafiraa amanee itti gadi hin bu'u jedhe kunoo ahadii nutti diidanii ammaanuu karaan kiyya karaa Aasimiin ajjeesaa malee isin waliin hin deemu jedheen hin didee garana harkisanii garana kadhatanii hin dadhabanii hin ajjeesan sanillee ka afraffaa achumatti harka hiinan ahadii nutti diidan jedhe qara waan tokko isin hin goonu jettanii ammaa nutti eegaltan jedheen wannan isin waliin deemuuf hin jiru jedhe wayita isaa kana ajjeesan Khubayb binu Adiyyi fa'a agartee booji'anii kutaniin warri Makkaadhaa ni dhagahe namni ajjeefame sun Aasim binu Saabiti kamaatii tokko guutuu fixe gaafa duula Uhudii keessatti
nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedheen gaafa tokko sahaabaa isaa walitti qabeeme akkamiin loltan jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam. Allahu akbar. yeroo nabiin akkas jedheen agartee aasim gabbahee waan jedheen yaa nabii allaha akkana lolla jedheen wayta isaan agartee kaa fagoo nutti asin kalaahin xiyyatti roobsinaa jedheen wayta isaan nutti ay dhihaatan jinfuu eboodhaa qabannee akkanatti agartee kaa ija isaanii keessa waraannaa jedhe wayta isaan sanirra nutti as dhihaatan sayfii kenna morma irraa cirraa jedhe nabiin maal jedhe alayhi salaatu wassalaam من أراد أن يقاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه نمني فدي لولو أهالولو جدي أكا عاصم بن ثابت لولوتي أكا ستي لولا دوبا إني أغرتي غهي لولا كيستي اللي ورا بكمو ورا تقطيط لولا أكاتا اتي لولا نما لفكاو يرو كان وري مكة دغهي جنان غوسا إسا أجيبت سنين أغرتي ملقان إسن الرابطنا قربان قربا بربادمادا janaaza isaa san mataa irraa muraanu ergaa jedhaniin dhageeffadhu bakki an deemuuf asi aasim binu saabit mataa irraa muruudhaaf waytii agartee kaa isaan dhufan aasim binu saabit mataan isaa mallaqa waytii mataa isaa irraa muranii mallaqatti gurguratuudhaaf dhufan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa inni itti lallabate sun isaa awwaate ka osoo yeroo hin du'in osoo hin du'iniin duratti inni dubbate yaa rabbi wani na yaachisaa diinii keeti immootuu qaama kiyya akka kaafirri harkaan hin qabanne jedhe waytii harkaan qabatuu dhufan rabbiin jeeshii namni hin beeyne fidee irra naqe suni maali kinniisa dhufee kinniisni akka jirutti qaama isaa guuturra qabate qaama isaa guututti qubateet kinniisni yoo inni achii agartee kaa ummanni morma isaa muruuf itti dhiyaatan asuma itti xiixee ija keessa idda eessan itti dhiyaatan eessumaan agartee janaaza aasim binu saabititti dhiyaatan duuba morma isaa muruudhaaf waan rabbiin aalamaa dalagu waaya abbo kinniisni illee jeesha rabbiitii quba qabaadhu kinniisni illee jeesha rabbiiti tiisisallee yoo sitti erge rabbiin ofirraa deebisuu hin dandeettu kinniisa dhiisi bookee yoo rabbi sitti erge ofirraa deebisuu hin dandeettu eessan itti haa dhiyaatan duuba qaama isaa muruu barbaadanii silaa mallaqa san argatuu barbaadanii dhoowwe kinniisni sinii galee gara itti dhiyaataniin dhaban waan jedhan kinniifni yeroo lafti dhiitee halkanaa'e wayta aduun oo'e kanaa miti wayta aduun agartee kaa gaddeebi'e kinniisni lash jedha wayta san ibidda itti ibsinee wayta san dhufnee irraa murra hidhanii ka'anii biraa deeman irraa achi deemanii moggaa qubatan yoo lafti dhiitee halkan ga'u wayta isaan amma agartee kinniisni yeroo kana naman iddu jedhanii itti dhufan rooba takkaa isaan agartee addunyaa irra haga achi jiran takkaan argin rabbiin rooba takkaa agartee haga achi qubatan ganda san qubatan isaan hin argin rabbiin roobe subhaanahu wa ta'ala roobni nu ajjeese amma gara itti dhiyaannuun hin qabnu jedhaniiti ganama itti deebina jedhanii biraa galan roobaaf dhaabatuu dadhabanii dirsaa ajaa'ibaa jirkaa ajaa'ibaa rabbi itti gadhiise wayta ganama isaan muruudhaaf itti deebi'an lolaan roobaa fuudhee bakka kana geessee haga har'aatittuu rabbii aalamaa malee namni janaaza isaa beeku hin jiru janaazni aasim binu saabit sahabdicha nabii keennaa guddicha radiyallaahu anhu wa ardaahu waja'alahu jannata alfirdawsi ma'awaahu ka rabbiif tumse subhaanahu wa ta'aalaa diinii rabbiitiif tumse ka nabii keenna cinaa dhaabbate rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa man kaana lillaahi kaana allaahu lahu jedhani nama rabbiif ta'e rabbiin isaaf ta'a akkasitti rabbiin janaaza isaa lolaadhaan fuudhee bakka lolaan geesse dhabanii qaama kiyya yaa rabbi kaafira harkaan hin qabsiisin jedhee rabbiin agartee isaa awwaate ummanni mushrikaa qaama isaa qabatanii muruu hin dandeenye haala saniin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaf tumse yoo ati rabbiif taate rabbiin bahara guddaa kanallee si baasa yoo ati rabbiif taate huma aqlii namaatitti hin fudhatamne kana wanni akkanaa ni tahaa ni malaaka ati jettee aqliin kee si hin qeeballe kana homa akkanaa rabbiin sii buusa subhaanahu wa ta'ala maal jettaati yaa subhaanallah yaa subhaanallah rabbiin aasim binu saabit qaama isaa du'aa tiise jiraa miti du'aa isaa tiise rabbiin subhaanahu wa ta'ala
dhiiroo duuba yoo akkanaa dubbiin rabbii waliin jiraachuudha osoo agartee addunyaa tanarraa hin deemne awwaluma rabbii waliin jiraachuudha akka nabiyyicha rabbii nabiyyanaa Yunus ibnu Mattaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa gaafa bahara walakkatti hixaan itti bahee doonii gubbaa darban qurxummiin isa liqimsite garaa qurxummii keessaa rabbitti lallabate duraan rabbii waliin jira gaafa bal'innaa fi dhiphinna keessa jirullee rabbii waliin jira rabbiin garaa qurxummii keessa jiraati garaa qurxummii keessa jiraattee fi bakka feete jiraattee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa gurri isaa dhagahaadha akka kiyyaaf keetitii miti achii jalaa dhagahee rahmaan isaa garaa qurxummii keessaa lallabate ka bahara jala gaddabree baharruu kophaa isaatitti laga tokko dukkana tokko ganaa bahara keessattillee qurxummiin isa liqimsitee macuree qurxummiidhaa keessa seenee garaacha keessa rabbiin lallabatee rabbiin isaa awwaate kam jetta yaa obboleessa kiyyaati maaltu akkay godhe jennaan dur rabbii waliin jira rabbiin maal jedhee yaa qurxummii tana hin nyaatiniiti hin liqimsiniiti hin alanshiniiti liqimsite hin alanshiniiti fuudhii deemii daarittiin bayyi haqqisi jedheen nabiyyicha rabbiiti bar fuudhii daaritti gadiin bahiitii haqqisi jedheen rabbiin subhaanahu wa ta'ala qurxummiin achii deemtee alattiin baatee haqqifte isaa laamshahee agartee qaamni isaa laamshahee kana garaa keessatti ganaa rabbiin agartee dabaaqula irratti magarsee dachiisan irratti baala dabaaqulaatiin buqqe gahoo kanaan agartee gaaddiseessee fi coraa isaa deebisee fi ganaa agartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammallee nabiyyii godhatee isa ergate ka ummanni ittiin jiraatu rabbiin isa godhe waan aqlii tanteetitti siin fuudhamne mara rabbiin subhaanahu wa ta'ala sii godha yoo ati rabbi waliin jiraatte dhugaan rabbi waliin jiraachuu duuba akkuma ija namaa eeggatanii waa balleessan sanitti rabbiin na arga jedhanii beekanii rabbi eeggatu muraaqabaa rabbi waliin jiraachuu awwaluma rabbiin na arga jedhanii waan hamtuu dubbii fi gochaa fi jecha keessattillee rabbi eeggachu karaa deemanii fi waan godhanii fi waan dalaganii fi waan dubbatan keessatti rabbi eeggachu rabbi sodaachu gaafa akkay taatee rabbiin si waliin jiraate rakkoo guddoo homuu narraan deebisan ati jettu cufa subhaanahu wa ta'ala rabbiin sirraa deebisa akkanaa duuba yaa obboleewwan akiraadhaa salaanni magribaan uggahe asumat dhaabna aga rabbiin insha allahu ta'ala sagantaa akkanaa tin rabbii waliin nu deebisutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh ma assalaam ila liqaa